kuma 45 irraa hanga 70 meeshaalee akka gassaalaa firiijii TV bara 2026 keessa gatiilee dhaabbata yeroo. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Ashama harkafuuni hordoftoota fi kabajamtoota jirtu amantiif kutaan osoo waliin qoodin baga jiraattan hundumti keessanuyyuu nagaa jirtan isinin jedha. Akkuma sitti argitan har'a gassaalaa nam sadii bite yookiin nama sadiif bite. Haa ta'u malee gassaalaan kun qarshii meeqan bitame akkasuma immoo gassaalaalee yookiin maashinoota uffatame can kan akkamii meeqatu jira. Inni originaalli kam isa jedhu isa kana argaa jirtan jedhee yaada. Gassaalaa sa'aatii ammaa kanatti yeroo ammaa kanatti bareedaa fi originala jennee yaannu keessaa isa tokko. Akkasuma ammoo tuyyuu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya baddee jirta. Hojii dhiistee meeshaa bituu meeshaa geessuu jettanii super poweridha. Originala jechuudha baay'ee bareedaadha jabinni isaa. Alhamdulillahi rabbil alamin meeshaa bituu hin dhiifne waan adda ta'e powerii jechuudha. Ciccimaa tahee fi yookiin meeshaalee baay'ee originala babbareedaa tahee kan alarraa galii fi akkasuma biyya keessaalee hunda qabadhee isinii dhufuudhaaf isinumaaf jecha biizii ta'e. Haa ta'u malee isin warri na komattan hundi keessan dhiifaman of kolchaa isiniin jedha. Akkuma baratame hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa gassaalaa kana meeqan bittoorri jettanii sa'aatii ammaa kana qarshii 70 litira 16 originalummaan isaa bareeda. Akkasuma immoo tuyyuu gassaalaan 65 jira 55 jira 45 jira. Maali garaagarummaan isaa yookiin ammoo tuyyuu maaliif ka 70 bitte ka 45 dhiifte ka 65 ka 55 dhiifte warri jettan hundumtu keessanuyyuu deebii salphaa jechuudha. Takka lama osoo jedhee isinitti dheeressini originalummaa yookiin ammoo tuyyuu gaarummaa meeshaa yabinnaa fi jihaazni isaa isinii galaa jira miti. Jihaazni isaa suni motorri jechuudha. Jihaaza jechuun motorri isaa suni originala ta'uudhaan qarshiin isaa wal caalaa jechuudha. Akkuma baratame jechuudha. Meeshaan hundi isaa tuyyuu fakkeenyaaf gassaalaan kuni faafrikaan amma oomishee amma waan galee fi originala yoo tahe ka kana booda dhufu ammoo maqaa kanaatiin jechuudha. Originalummaan isaa garuu maqichi kana jabinni akka kanaatitti ibsanii oomishanii haa ta'u malee feekii godhanii hir'isanii originalummaa jabinna isaa dhiyeessanii gabaadhaaf jechuudha. Kuni olmaa yookiin jiruu fi jireenya daldala bittaa fi gurgurtaati. Jaalattani kan na jibbullee akkasuma immoo kan na jaalatullee hundi keessan an asirratti waan jiru isinitti hima. Jaalattan hin bitattan jibbitan hin dhiiftanii jechuudha. Gatiilee meeshaalee jechuudha. Ka jaalattan hin bitattan ka jibbitan ammootu inuma dhiiftanii fakkeenyaaf ka 70 kana dhiiftanii ka 45 itti gaafatamummaa fudhattanii jechuudha. Lakki fakkeenya firiijiin kuni kana cinatti argitan 35 jira 25 jira 53 jira. Saayiziin isaa tokko bizzabti jechuudha. Fakkeenyaaf 250 tahee 50 jira 40 wayin jira 30 wayin jira. Yaa umurazaan maaliif garaagarummaa qabaate meeshaan kun sila saayiziin tokkuma guddinni isaa garaan isaa fakkeenyi isaa akkana yoo ilaalulle firiijiin tokkuma jechuu dandeettan. Akkuma gassaalaa yookiin ammoo tuyyuu meeshaaleen jihaazaan dalagu yookiin ammoo tuyyuu motoraan dalagu hundi isaanii originalummaa jihaazaa irratti kan garaagarummaa qabuudha isiniin jedha. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa isin jaaladha isin kabaja jippaasilee adda addaa barraadaa bishaanii originala tahee fi quality yookiin qulqullina gahaa qabulee namoota barbaadan lakkoofsa bilbilaa isa qofaa miti TV adda addaa inchiilee garagaraa fi meeshaalee jajjaboo tahee jechuudha. Hubadhaa sirriitti TV'n inchiin abbaa 32 qarshii 13,000 irraa eegalee hanga qarshii 14,000 illee 17,920 jiraachuu danda'a. Inchiin 32 osoo hin tahin 43 illee qarshii 20,000 waa irraa ka'ee haga qarshii 50,000 illee jiraachuu danda'a. Akkuma reef isinii hime akkaataa jihaazaa yookiin ammoo meeshaaleetiin malee inshaallahu wa ta'ala birrii osoo hin tahini akkuma birriin guddattu jabinni meeshaa guddata. Meeshaa birrii xiqqaalaallee bituu osoo hin tahin yeroo hedduu birrii kenna qofa osoo hin tahin faayidaa isaa akkamii hagam dalagee dhaabata itti gaafatamummaa hagam qaba ka jedhuu fi hundi keessanuyyuu orbitii fakkeenyaaf gassaalaan biyya keenya keessatti fi firiijiin sirriitti beekamaa tahee miidiyaan adda addaa gabaasaa ture orbitiidha. Amma gassaalaan orbitiin suni jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa ni jira qarshii 65 gabaa irratti jechuudha. 63 illee jiraachuu danda'a. Haa ta'u malee orbitiin kuni maal ta'ee dhufe maqaa orbitiitiin originalummaan isaa laafee salphatee dhufe. Orbitii kana bitaa turre asiin dura nu hundi kennaayyuu fakkeenyaaf akka kiyyatti kan nama biraa nan ilaallatu. Kana
kanaaf inshallah hundi keessanuyyuu meeshaalee gassaalaa firiijii akkasuma ammoo otomaatikoota adda addaa bataraalee adda addaa barraadaalee meeshaanii akkasuma ammoo ooviniidha yookiin furuna adda addaa warri bitachuu barbaadanis tahee qarshii qofa osoo hin tahin dirqama firiijileen as dhaabatu kun akkaataa firiijitiin akkasuma ammoo baradoolleen jechuudha inni guddaaleen ni jira garaagarummaa qaba jechuudha. kanaaf jaalatamtootaa fi kabajamtoota Ummurazaan Oro namootiin YouTube kiyyaaf jalqaba haaraya taatan koottaa gara maatii kiyyaatti dabalamuun subscribe godha warri maatii kiyya taatanii hordoftoota Ummurazaan jaalattanii hundi keessanuyyuu baduun kiyya isin dhagame isin gaddisiise keessan dhuftanii nagaafattan galatooma ulfaadha isin jaaladha hin badu inshallah rabbiin humnaa fi fayyaa gammachuu yeroo hundaayyuu akkanaaf kennu du'aayi kadhadha bi'iznillaahi ta'ala fedhii rabbiitiin honnu homuyyuu nan dandaani ni dalagaa ni hojjedha isiniif jira meeshaalee haaraya alarraa galee jedhe akkasuma ammoo walitti dhufeenna nama biyya namaa jiran yookiin ammoo biyya namaa irraa meeshaa sii galchina jedhani alhamdulillahi rabbil alamin isin hunda keessanuu isin hubachiisa quba isin qabaadha isin waliin jira isinillee na waliin jirtanii adada viidiyoo hi argitanii yaa rabbi Ummurazaanii fayyaa kenni sadarkaa isii ol fuudhi hamilee isii jabeessi biranuu dhaabadhu bakka hundatti hamtuun isin argin jettanii du'aayaa kanaa gootan abdii isinirraa qaba xalabaanni kiyya yookiin ajajni kiyya kana qofa jaalattan laayikii godhaa viidiyoo jibbitan ammoo laala ofii keessanii qofa irraa fayyadama irraa bayaa maaliif jennaan rakkoon qabu intalli Oromoo takka viidiyoolee hedduu gadhiifti laayikiin isii xiqqaadha jedhan malee wanni addaan jiru